Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Doofummaa mancaasee lammiilee kan qabu barnoota. Beekumsa sammuutiin kan biyya ijaaru barnoota. Barnoota, madda beekumsaati barnoota, barnoonni hundumaaf barnoota, ibsaa jireenyaati barnoota. Lammiin barnootaan qarame. Dhiyeenyatti addi bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee dhaabota biraa 8 wajjiniin uumeetu karaatti qabsoo kana finiinsee gara fuulduraatti deemu irratti waliigaltee galan. Isa kana irratti namoonni tokko shakkii yookiin mamii wayii qabu. Warri kaaniin TPLF ni namannu sababa dura rakkina kanaan dura jirurraan kan ka'e jedhu. Warri kaan immoo TPLF itti amanuu mini waraanni bilisummaa Oromoo kuni waan hojjetu beekaa gara fuulduraatti akka inni deemutti amanteedhaan duukaa dhaabbachuu turre jiru jedhanii keessumaa biyya ambaa kanatti isa kana irratti wal dhabdeen jira. Assessmentiin keessanii akka hubannaan keessan maali? TPLF ammaa kun TPLF duriitii tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo ammaa kun waraana bilisummaa Oromoo 91ti waa'ee humna isaatii, waa'ee dandeettii isaatii, waa'ee qophii isaatii isa jedhudha. Tartiibicha attangoo akka gochuun naaf faluun beeku wal keessa fuudha xinnoo ishee manaa danda'ametti obbo Xahaasiniin jalqabu amammoo. Yaa galatoomi rakkoon qabu. Ka dhiheenya kana walgahii godhatanii waliigaltee godhatanii humnoota adda addaati waraana guddaa ka qabu ammallee warra TPLF waa baa'ootutti aanaa warri kun sanii gadi humni isaanii dandeettiin isaanii haga dhageenyatti warra 6 gahanna fakkaata ka Sagali, okay. Falmaa hedduu kaasuusaa nan yaadadha keessattuu TPLF wajji waliigalteen godhamuun. TPLF jalqabarraa ABO wajjin yeroo dheeraa waliin hojjechaa turanii gaafa yaadni isaanii garaagara bahee beekamaadha. Seenaa dheertuudha amma isatti seennu. Mootummaan dargii akka kufteeni walii wajjin mootummaa yeroo cehumsaa tolchanii TPLF sodaatu isii argate gaafa san. ABO'n gaafas ka isaan wajji walii gale biyya san jijjiiruuf sirni dimokiraasii akka gad dhaabbatu wal ajjeesuun akka haftu wal jibbaan akka haftu jechuuf. Eega kakuu seenan waan kana irraa garagalan. Maali ka isaan barbaadan akkuma warra durii sirna ammas nutti deebi'aa jiru kana sirna naftanyaa san isaanis minority rule saba bicuu humna bicuu ta'anii biyyattii sanii olaantummaan bulchuudha barbaadan, saammachuu barbaadan. Yoo ta'ellee giita qabaataa tokko eega uumne waan baay'ee influence godhuu dandeenye filmaanni faataa jechuuf hojiirran oolchine sagantaa gaafasanii sodaasantu jiraahi namni bir'ata. Amma garuu akkitti laalanii kana fakkaatu waraanni keenya ka amma jarri injifataman ka injifate immoo qeerroo Oromooti. Biyya isaaniitti ka isaan galchee bakka dur hin jiran. Siyaasaa keessatti beektaa diinni dhaabbataa fi firi dhaabbataan hin jiru. Yeroo ammaa isaan mataa isaaniitiif rakkoo keessa waan seenaniif jaarmaa isaan tolchan Oromoon gaqqabuuf OPDO'n
isaan tutti garagalee isaan miidhaa jira uummata isaaniitii fi isaanis akka jaarmaatti. Yeroo ammaa tanagaa ni amannaa miti dubbiin. Ka waraanni bilisummaa Oromoo laale kanatti fakkaatu, ka Oromoon biraatis ka waan kana hubatu bakki arguu qabu. Rakkoo keessa jiranii gargaarsa tahuu malanii jechuudha wanni yaadame. Isaanis tumsa barbaadu, nus tumsa barbaadu. Hanga waraanni keenya tumsa barbaadutti walii wajjin hojjechuun prootokoolii ifaa godhatanii hin danda'amu. Isaanillee ka amanan hin se'u. Keenyas amantii miti dhimma waliitiif wal gargaaruun ni mala. So kana isaan ammoo eegaa injifatamanii qeerroon isaan injifatee karaa polotikaa biyya isaaniitti isaan galche booda waa barachuun isaanii ni mala. Sani namni garii wal falmuu danda'a. Hin baratan ta'a. Hin baratanillee ta'a. Deebi'anii hin bulchinallee jedhanii yaaduutu mala. Isammoo hin danda'an sababa baay'eef kan isaan dura dhaabbatu baay'eedha. Tumsa barbaadu. Biyya ofii deebisanii walaboomsu ofiif bulchuu barbaadan natti fakkaata amma. Akkuma sagantaa dur nuti isaanii wajji tolfachuu barbaanne sanitti deebi'an jechuu. Itoophiyaa bulchinaarraa mirga uummata isaanii akka kabajamu taasisutti deebi'an jechuudha. Walqixxummaatti dhufuuf deeman jechuudha. Kanarratti wal gargaaruu hin danda'ama natti fakkaata. Kabiraa humni amma TPLF illee humnoonni saglan sun gara biraa waraana bilisummaa Oromoo dabalee falmaa jiran kun humna akkamii jennee isa laaluu qabna beektaa. Warra isaan dura dhaabbatu kana dubbachuu biratti humni kuni maali? Humni amma aangootti dhufe ka eenyummaa uummata kamiitu ka uummata Tigraayillee dur inni obsa ture amma sanuu hin danda'u jechuudha. Humna Itoophiyaan warra afaan tokko dubbatu warra amantii tokko jala deemu jedhee yaaduuti. Humna warra dur ergachaa turre akka horiitti gurgurachaa turre wajji qixxeetaa hin taanu jiruuti. Sagantaan teenya uummanni biyya sanii ofiifis if bulchee walii wajjinis jiraachuu mala haa godhatu heera haa baafatu jenna. Isaan garuu lakkii uummanni garagaraa if bulchuu jechuun Itoophiyaa diigamu jechuudha. Itoophiyaan diigamu jechuudha. Maaliif aangoo teenya nurraa hanqisa akka feenetti ajaju bifa akka nuti barbaannutti Itoophiyaa tolchuu nu hanqisa. Gabroota keenya ergannoo teenya wajji qixxee nu taasisa. Qabeenya ormaatti ajaju nu dhoorga jedhaniiti warra amanu. Humni kana dura dhaabbatu hundinuu ka Tigraayis yoo ta'e ka eenyutis yoo ta'e warri kana faccisuuf irraa waa'ila nuu ta'uu danda'a jeetii yaada akka nama tokkoottis. Odoo umriin teenya xiqqoo fagaachuu baattee odoo ariinee qabna fiignee duraa baana taane wajjin seenee falmaa sanii haaraatti qooda kiyya kennaa. Egaa bakki jirru amma kana waa'ila walii ta'uu ni danda'amu. Humnoota waan sagantaa Minilik Hayilasillaasee deebisuu barbaadu kana dura warra dhaabbatu hundaa wajji tooftaadhaaf waliin hojjechuun hin danda'ama jeetiin laala. Waraanni keenyas kanuma arginatti fakkaata. Gaaffii ta'e yoon deebisuu baadhee na yaadachiisi ittiin deebi'a. Hin dhagayamu. Ifama. Fayyaataa obbo Xaahaa warri kaanis isin gargaaru lafa dagattan isinis waan dagattan hin qabattanii yeroo isin dhufutti deebina. Dubbiin jiru isin amma maqaa dhooftan kanaadha. TPLF kuni isa inni ammaa kuni finni 91 akkamii garaagarummaa jabina ammamii qabaa. Waraanni bilisummaa Oromoo sin 91 finni ammaa kun akkamii hariiroon kunis immoo maalirratti hundaa'a waan isin dubbattanii sirrii manatti fakkaata. Profeesar Asoo isinii fi carraa kennu.
Bareda, unmuted. Nama politikanya Irtra abso Oromo yeroo sanatti baay'ee garaa ture tokkotu innuu mootummaa dhumtee Irtiraa garaa turan ni beekna. Bakka tokkotti bakka nama baay'ee taatee dhaggeeffannutti lammaffaa jedhe. Lammaffaa sabni Eertiraa saba Oromoo fuulduran dhaabbatu we are friends forever jedhe. Namicha kana hundi keessan beektu Yamaanee jedhama. Advisorii Isaayaas. Ani namoota xiqqoodha kan gaafas irraa galagalee hiriyaa kootti boo jedhe. Politikaa keessa there is nothing like permanent friendship. I think of it ahanis tuqeera kan. Eenyu kan waboo fi TPLF, TDF har'a waliin dhaabbatu jedhee namni kana yaade jira waggaa 5 dura. Hin jiru. Haalli jijjiiramaa haala wajjin immoo jijjiiramuu qabda. Interestii kee eeguu qabda. Anaaf har'a waan amma haasaan TDF, TPLF fi waboo gidduu jiru wal amanuu dhiisuu irratti walitti dhufu. Nothing to do with that. Inni 91 addaa inni 21 addaa I don't care. Sunis dhimma koo miti. Ani hamma har'a waliin deemuu nu dandeessise. Cinqii caalutu natti dhufaa jira. Isa 27 caalaa. Jibbin ani Minilikiif qabu jibban ani Wayyaaneef qabu caala. Jechaan TPLFif qabu caala. Isaan nuuf irraa hanqisuu barbaada. Sabni keenya immoo we have to be honest. Maaliif har'a shakkii TPLF irraa yookiin TDF irraa qabaate jennee gaafachuu hin dandeenyu. Gidiraa hamaa argeera. Kan miilli lamarraa citee jira. My father at age 86 mana hidhaa ture jaarsi. Imagine nama waggaa 86 hidhanii. So xiqqi baay'ee argeera sabni keenyaatti TPLF jalatti shakkiin sun genuine. Shakkiin sun shakkamuu hin qabu daataa jira ka. Kana jechaan har'a sabni Oromoon waliin ta'ee fuuldura isaa inni darbee hin irraanfatamoo haa ta'u hin deebina gaaf tokko isatti akkaataa teenye walitti haasuuf jira ta'a. Deebi. Har'a garuu waliin dhaabbannee biyya keenya bilisa baasuuf humna tokko ijaaruun balaachi as nuti caalaa dhufe kana balaa Minilik sana ofirraa ittisuuf TDF waliin TPLF wajjiniin hojjechuun desirable barbaachisaadhaan jedhani dirqamadhaan jedha. Inni kaan ammayyuu karaa lamaanuu interestii mataa isaaniif waliin hojjechuu sana jalatti interestii mataa isaanii shaakira xixiqqoon inuma jirti inuma agarra karaa TDF. Isaaniin hin gorfanna. Laakiin nurraa dhiisaa inni waggaa 27 ga'aa amma shaaxinutti hin fidiinaa. Kamisee qabattanii otoo waboon qabatee jegnaa Tigraayis kamiseen katamaa nacaa wattaa jedhanii gaafa himan immediately warra beekutti teekstii godhu warra akkasii nurraa dhiisaa. Correction jedhanis baay'ee itti hin gammanne correction isaanii irratti garuu hinuma jira ammas deemaa jira shaaxira tokko numa agarra. Shaaxirri sun kun totaalii akka waliin hojjechuun sun kollaapsi godhuun irra hin jiru garuu wal gorsaa wal hubachiisaa wal kabajaa yoo waliin deeme
isaaniifis gaarii, unuufis gaarii. Interestiin irratti wal arginu walii gallu guddaatu jira. Sirna Minilikittuu isaanittis dhufaa jira san sila du'aa ka'ee ija bobaasaa jira jedhee san. Kanuman jedha waan hanqise biraa hafe yoo jiraate itti guutuun nan danda'a. Kuni garuu futfootni jamaa tokko lafa kaa'aa hariyoonni koodas keessa jiran illee ni galaa fi namni alaa kan akkan waan ani deeggarsa waboo xiqqollee dhiseetti fudhatamuun irra jiru. Dhibbarraa dhibban ooluu wajjin jira. Humna kootiinis karaa biraa sama danda'e nama bira dhaabbadha. Suni akkuma jirutti ta'ee humna maaliif shaaxirri nafu politikaa biraa warra we will never betray lammaffaa isin hin gannu nuun jedhetu nu gane. Kanaaf hidhuma jira politikaa keessatti shaaxirri. Shaaxirri sun akka nutti hin baay'anneef immoo nuti sammuu baay'annee yoo dhaqne gaarii ta'a. Fakkeenyaaf walga'iin Waashingten sus dippiloomatii warra waggaa 20-30 qabaniin warra militarii eksperiinsii qabaniin mootummaa bushaa warra turaniinidha. Hoogganamee dhufe TPLF. Kan keenya warra waraana duwwaadhaan yoo ta'u dhuga nu laata ammas argite I don't operate on mistrust but I trusted artist calma jedhee deemu. Hammamin qophaa'ee deema ofii koo akkan intarastii Oromoo maximize godhu akka Oromoon hin ganamne kan godhu akkamittidha. Kanaafi humni keenya yoo baay'ate sammuun baay'ate wal gargaarree deemnee baay'ee gaarii ta'a amansiisaa ta'a bu'aan isaas firee guddaa qabataa jechaa kooti galatoomii Dr. Amisa. Galatooma isinis Professor. Gaaffii isa kanatti obbo Ibsaanii waan itti dabaltan itti dabalaati. Dubbiin amma ka'u kuni dubbiin politikaa keessatti dubbiin amantee irratti dhaabbatamini akkuma sila jedhame dubbiin dubbii humnaati dubbii dantaa ofiiti. Namni hundumtuu dantaa ofiisaaf deema. Biyyumti warra guguddaan kun dantaa keenyaaf deemna jedhanii matanii deemu. Isumaaf deemus biyya xinnoo wajjiniin illee yeroo haasa'ani. Dubbiin jiru sababan 91 fi amma wal bira qabaa jedhee ilaalu tokko nutis lafa duriin jirru nutis guddanneerra waraanni keenyas hidhateeras barateeras namoota barataniidhas akkuma jarrii sharrii kana barbaadanii immoo gudunfuu hin beekna isa jedhu sana akka hubannaa sana qabaannee keessumaa immoo saba keenya saba bal'aatti akka inni ijoollee isaa irratti amantaa qabaatu akka inni irratti hirkachuu danda'u kaleessa WHO chairman inni eenyu adenoominni tweetii tokko erge tweetiin isaa it's just one word confidence kan jedhu har'a ajajaan waraanaa TPLF gadi ba'ee TDF maal jedhee ijoollee keessan irratti confidence qabaadhaa jedhe saba isaan isa sanaadha obbo Ibsa. Egaa sila jedheera ijoollee keenya irratti confidence qabaachuun nurra jira. Confidence my country right or wrong jedhu warri nationalistiin durii akkasuma ijoollee kanas right or wrong Wabo is my arm. Rekooti waboon jennee fudhachuun nurra jira. Dogoggoruu baatus jennee basic kana yoo fudhanneedha. Isa waa'ee
tumsa Tigree wajjin ijoollee Tigreetii wajjin waliin qabaachuu jilli jira. Jilli yeroo siif ammi tokko miti. Waan baay'eedhaan tokko miti. Yeroo si hundumtuu riphee lolaa turani. Tarii amma riphee lolummaa jiraachuu isaatii fi humna caalaa qaba garuu riphee lolummaa jiraachuu isaatii fi akka mootummaatti piraaktisii waan hin goonee fi anjaa dhabinni jiraachuu danda'a laata kan waboo hanqinni jiraataa laata karaa malbeekii kan jedhu gaaffootii ka'uu danda'u garuu sana itti guutaa deemna. Karaa ijoollee Tigraay amma si'ana mootummaadha jirri riphee lolaa miti. Mootummaadha ittisa biyyaati kan amma kan waboon walii galee ittisa biyya Tigraayiiti wajjin. Addaddummaa qaba saayikooloojikaaliis addaddummaa qaba. Yeroo dhufanii biyya qabatanii maalilit kan jedhamutu isaan geggeessaa ture. Marxist Leninist organization. Sana akkuma ta'etti Ameerikaan keessaa dhiqee amma si'ana tireesiin isaa waan jiruun fakkaatu waan godhan keessaa yoo ilaalu jechuudha. Kanaafi akka isaan haala hawaasaa itti xiinxalanii tuulii sanaan ture. Yoo amma hizbaawii adaraa tokko yaadattu ta'e akka dhufanii waan baasanii Marxist Leninist analysiisiidha kan kennanii. Eenyu diinni keenya Oromoo keessaa eenyu diinni keenya jedhanii burjuwaazii Oromoo kana godhu xabbaabiidha maaloodha kanaaf rukutamuutu irra jira jedhan lafa kaa'atanii. Amma haala sana miti ideologically haala sana keessa miti kan jiranii waan burjuwaa rukutuu waan dhufan miti. Yoo rukutanis Oromoo rukutu. Oromoo waan warra rukutu jechuudha. Kanaafi isa durii sana miti jechuudhumaaf isa durii addunyaanis geeddarameera. Addunyaanis tokko miti. Akkini itti ilaallus beekumsi keenyas tokko miti. Bara sana seelfooniin hin jiru. Amma seelfooniin kun lafa dhaladhe caakaa keessa jira. Seelfoonii. Kun mataan isaa waan geeddarama guddaadha kan fidu. Informeeshiniidha. Iyyaatiin waan goonuu irratti waan guddaa fida, geeddarama guddaa fida. Wal quba qabaachuun amma karrayyuu kaleessa waa ta'e amma tokkichumaan dhageenye waa'ee irsaa irratti dubbachuu danda'uun yeroo sana hin jiru. Amma hundumtuu iyyaatii qaba yookiin odeeffannoo qaba. Kanaafi adda of eeguudhaafis wal eeguudhaafis dandeettii qabnaa jechuudha amma. Haala kana haalli nu gidduu jiru wanti badiin jiru amma ana isin keessa na hiisetti wayyaaniin haaloo qabachuun narra jira jechuudha. Garuu isa miti. Amma si'ana sabichaa fi
maaltu anjaa qaba? Sabichaa fi wayyaanee wajjin walii tumsanii mootummaa amma Amaaraa aangoorra jiru buqqisuudha moo? Isuma wajjin taa'anii tortoruudha. Maaliif humni keenya duwwaan hin danda'e waan sana hin godhu. Yoo Tigreedhaaf yoo tumsan Tigreerraas humna pireesharii jiru irraa kaafna yoo dhaabban. Isaanis hanqina keenya itti guutanii warri kaanis Gambeellee warri Agaw Qimaant maaloon kun hundumtuu warri jiran hundumtuu sana nurraa kaasuu danda'u pireesharii kaasanii waliin waan waloo ta'e tokko irratti kaayyoo waloo irratti xiyyeeffachuu hin dandeenya. Kanaaf yeroo hundumaa immoo sodaachuun nurra hin jiru. Nuti saba guddaadha. Nuti sodaatama malee nama sodaachuun nurra hin jiru. Nuti hoomworkii keenya hojjennee tokkummaa keenya eennee yoo bobbaane nutu hamaa ta'uu danda'a. Ammayyuu hamaanii karaadhaan hamaa kan taane namatti bilisummaa uummata adda addaa kan ukkaamsinu nuyi mootummaa ashkarii mootummaa taane jechuudha. Kanaaf hankeenyaa wajjinis waraanaa jirraa jechuudha nuti kan keenyaa wajjin. Kanaaf biyyi haala nuyi keessa jirru kana keessa biyyi hin jiru biyyi hin turre hin jiru. Ameerikaaf Ingilizii fudhadhaa kolonaayizaridhaaf koloniidha. Wal lola guddaadhaanitu bilisa ba'anii. Amma immoo isaan caalaa kan firri hin jiru. Warra kaanis yoo fudhannee ilaalle iddoodha egzaampilii akkasii argachuu hin dandeenya. Even Awurooppaa keessaa kan waliin moone kan waliin lolle kan intinaan moone jiru. Amma immoo waliin hojjetu. Kanaaf hankeenya adda waan ta'e waan sodaachisu hin jiru. Hundumti keessan dubbattaniittu wanti dhaabbatanii firri dhaabbatanii hin jiru. Fedha dhaabbataadha malee kan jedhu jettaniittu. Pirinsipilii kana gochuutu irra jira. Haaloo koofachuun lafatti dhaabbatu hin qabu. Har'a haaloo ba'annu malee yoo jenne bor immoo jarri haaloo ba'annu malee jedhu lafatti dhaabbatu hin qabu. Iddoo tokkotti dhaabbachuutu irra jira. Iddoo tokkotti walii galuutu namarra jira. Kan nuyi walii galuun kan walii tumsinu warra fedha keenya eegu walqixxummaadhaan akeeka walqixxummaa fudhate walqixxummaadhaaf qajeeltuu wayim justice warra fudhate wajjin kan walii galli keenya ifaa ta'uutu irra jira. Sana ifaa gochuudhaa fi egaa wabootti amannee amma iddoo tokko geenyutti hamma mootummaa Oromiyaa overtake goonutti mootummaa Oromiyaa qabannutti gaafasi waboonis wabootuun ta'ini waraana Oromiyaa ta'a. Waraana ittisa Oromiyaa ta'a jechuudha. Kan bilisummaatu hin ta'in. Waan hin bilisoomneef amma bilisoomnutti sanaan tura jechuudha. Sana booddee waboonni waraana ta'a. Kan warri poolitikaa jiru kan hojjetanii dippiloomaasiidhaan kan hojjetanii mala kan beekanii maaliif Oromoon durii kan malli kuffise waraanni kokkee muraa'edha.
Inna wal faana deemu dippiloomaasii fi poolitikaan wal faana waraanni wal faana deemu tokko nagaa qabeessa sochii nagaa qabeessa tokko sochii lolataa jedhamee akkas gargar waan ba'an miti lamaanuu wal faana deemu nagaanis qabsoon nagaas qabsoon waraanaas waluma faana deemu wal faana deemu ta'e jira jechuudha. Kanaafi tumsii wayyaanee isa ta'uu warra adda addaatiin waliin goonu warra wajjin kufne jiru. Warra wajjin kufneef kan waliin goonu waan akkaati. Waan akka waan ta'uun irra jiru. Amma wayyaaneen qaama Itoophiyaati. Qaama Itoophiyaa sana qabateeti. Garuu of keessaa rakkina qabu. Takkaa rakkina malee jiraatanii beekan Amaaraa wajjin. Amma yoo ta'e rakkina qabu. Rakkinni isaaniif rakkinni keenya tokko wal fakkaataadha. Wiirtuu tokko nutti dhufe rakkinni. Wiirtuu sana cabsuun nurra jira. Kan humna qabu hundumtuu humni jiru hundumtuu walitti kuufame hiriiruutu irra jira. Kanaafi kana gochuudhaafi walii tumsuuni dirqii natti fakkaata. Intinaa duwwaa miti jaalala duwwaa miti mo'achuudhaafi gara bilisummaatti deemuudhaafi humnoota jiran hundumaa wal gamteessine waliin hiriiruutu nurra jira kan jedhudha. Yoo ni waan dagadde qabaadhe immoo dhiifama. Haa ta'u hedduu galatooma. Waa lama wanta irratti itti fufunnuuf malu waa lama kan isin kaastan jira. Tokko warra bal'aa keessa warra jabaa keessa yeroodhuma hundumtaa gantuun hin dhibduu jedhu duriyyuu mana warra bal'aa hanqinni hin dhibu jedhu fakkaata. Fafi hin dhibu jedhu. Amma si'ana warri mootummaa kanatti hidhatanii jiran gadi ba'anii saba keenya afaan faajjessaa jiru. Kunoo warra waggaa 50 lolanii waa tokko hin fidintu jedhu lolaa turre warra jedhanidha. Sa'a turre warra jedhanidha. Isaantu amma kunoo wayyaanee wajjin hidhatee jedhaniitu haasa'u. Isa kana afaan faajjessuun sun waan jiruufi keessumaa saba keenya hawaasa keenya biyya jirutti maal jettu maaliif sagantaan keenya kun hin darba biyyatti. Kanaafuu namoonni biyyaa waan dhaggeeffataniif isa maal jettu. Lammaffaa immoo daasporaa kana keessatti immoo Oromoon waan kana irratti wal dhabeetu wanta immoo bilisummaan jiruu fi gamaa gamana dhaabbatee walitti ka'a yeroo tokko tokko. Qabbanaa'ii isa kana irratti akkattiin ilaali waan jettanii yoo jiraate Dr. Baharuu isinii jedhaati taansanii obbo Ahmed kana booddee warri kaanis itti dabalanii. Galatoom. Yaada koo statementii tokkoon dura ka'a. So my position is no. Innis akkuma yeroo baay'ee deddeebi'amee jedhamee waa'ee politikaa kana keessatti raafa lagaa wanti ta'eeti barabaraan waan ittiin jiru. So nama ammaatu short term keessumaatii dhimma nuu baasa jennee amannoo wajjin dhaaban shuunii homaa rakkoon qaban isaanii. Haa ta'u malee duratuun gara waa'ee ergaa koora biyyatti dabarsuudhaaf hin deemini numti mataan keenya warra kanaan dhimma jennu maalidha wanti nuyi barataa jirru maalidha kan of eeggachuu nurra jirudha. Saba bal'aadhaa nuuni saba cimaadhaa yes of sodaachuu hin qabnu yes of irratti amannee ofii keenyaa fi tattaafachuu nurra jiru. I agree all that. Jara kana wajjin yeroo dhaabannu garuu seenaa isaas immoo ilaaluun nurra jira. I don't know yaadatti yoo ta'e yeroo Professor Asaffaa fi eenyudha namni biyya sanaa tokko
Harvard presentation kennanii turanii few a year 2 3 gabii qabatanii booddee wanti namichi biyya isaanii sun jedhe hamma yoonaa sammuu koo keessaan banne. The way he dismissed the counter argument about the so-called conceptually federal Ethiopia yoo haasawu sana. Maal jechuudhaaf ana deemaa jira. Partnershipiin tokko kan inni hojjechuu danda'u goolii allaayinii ta'e both in short and long term goolii allaayinii ta'e qabaannedha. Obbo kabaja hunda isinii qaba. I'm not sure goolii tokko qal'anatti fakkaatu keessumaa long term goolii qal'anatti fakkaatu jara kana wajjin so isarratti baay'ee of eeggachuun nurra jira. Anammas kan jedhu wajjin hojjennu miti. Baay'ee of eeggachuutu nurra jira saba kana. Saba salphaa miti. Saba long term interest isaa kan keenya wajjin allaayinii miti. Isaan warra diina keenya wajjin irra more allaayinii godha dhugaa dubbachuudhaaf akka namichi sun jedhetti gaafa sana ni jedhetti. So isa kana barree yeroo wajjiniin deemu kana at every point interestii keenya akkamittiin akka defendii koonu strategiin sun qophaa'eet wajjiniin haasaa kan deemu nurra jiru. Asumatti isa declaredii ta'e sana yoo agartaniittu ta'ee signature tokkotu miisii godhachi keessaati. Kan eenyu akka inni ta'e beektu. Maaliif miisii godhee maaliif hin jiru wanta baay'eetu jira. So ammayyuu akkuma sila warri kaanis deebisanii dubbatanii jara kanarratti amantii guddaa dhaabbachuudhaaf behavioriin isaanii wanti isaan gochaa jiranii baay'ee nama shakkisiisa. Nama shakkisiisa jechuun wajjin hojjennu jechuu miti. Nama shakkisiisa nan jedhu yeroo hundumaa nuuni on stand by warri politikaan keenya gaggeessan keessumaatii jara kanaa wajjin yeroo hojjetanii on stand by tokko isaanirra jira. Trust, but always verify. And in this case, verify 10 times. Trust once, but verify 100 times. Kanuma jechuun barbaade. Gara biyyaatti ergaa koo kanan deebisu akkuma sida jedhe dubbadheera hundumti keessanis jettaniitu. Akka nuuni saba keenya gurguruu miti. Diina keenya raafannee miti. Warra nu miidhe warra ijoollee keenya ajjeese raafannee miti. Ammaaf garuu interestii Oromoo eeguudhaaf eenyuyyuu taanaan namni diina Oromoo irratti wajjiniin harka nu qabatee bobba'u wajjiniin harka qabannee bobba'u nurra jira. Kanaaf isa kana namni biyya keenya kana shakkuun isarra hin jiru. Keessumaatii immoo yoo shakkuun irra jiraate warra har'a isa gowwomsuudhaaf jara kana dhaabee utubee saba keenya saamsisee saamee wajjiniin biyya sana keessa waggaa 27 warra jiraachisee har'a garuu lakkii ani akkasiin goone warra jedhu sana shakkuu qaba malee warra dhiiga isaa dhangalaasee saba keenya bilisummaa baasuudhaaf deemu tactical allianceedhaaf jara kana wajjin nan jedhee namni keenya isa kana shakkuun isarra hin jiru. Ijoolleen keenya isa kana shakkuun qabdu. Warri kuni wanta dhibba meeqatti reessaa jiru saba keenyatti akkuma sira Dr. Ambisaan dubbate maqaa hadheessuudhaaf ina wajjin hojjeta OLF'n maaloodha warra waggaa 27 si gowwoomsi wajjiniin hojjeta inni jedhan sun. Isa kana sabni keenya yaadachuu kan qabu warra miliyoonii 3 sana warra Tigree sana waggaa 30 kan achirra jiraachisee warra har'a biyya bitaa jiru sanadha. Warra maqaa Oromootiin ijoolleen keenya dhumtee mootummaa irratti isaan baastee haadhatti galagalanii ijoollee keenya duguugaa jiranidha. Isa kana baruu qaba sabni Oromoodha. Isa kana yeroo hundumaa ganama gagana of yaadachiisuutu irra jira. Jarri kun eenyudha? Dhuguma Oromoodha isaan? Dhuguma Oromoodhaaf hojjetaa jiru? Oromoodhaaf dubbataa jiru? Eega Oromoodha isaanii? Oromummaa isaaniitti nama amanan ta'anii? Oromoodhaaf hojjetu eega ta'e? Eessa tura waggaa 27 yeroo diina nurratti ijaaranii nurratti dagaagsanii? Isa kana wal gaafachuu qaba namni keenya. Kana ergaa na dabarfachuu barbaadu Dr. Ambis. Galatooma. Obbo Ahmed. Anillee baay'ee wanni itti dabaluun qabu homa jedhame kana mara dhugaadha tumsi warri tumsa kana godhate tumsa kana itti amanee tumsa kana walitti deebi'ee warra bakka waraanarra jiru warra nafsee ofii kennee akkamitti waan baaneef kana bakkaan gahanna jedhee yaadu waan hanqatu jira waan isaan moor barbaadantu jira kana hunda laalaniiti tumsa ka barbaadan tumsa gara biraatti kawannoo jedhan nuchuu kiyya nu heemiti ka itti himu
isaan amanuu nurra jira. Akkuma reef jedhe isaan dura jedhe nafsee isaanii kennaniiti. Kan nafsee kennan taruu hin jiru. Akkuma nama maraa namni nama biyya keessa jiraatu mara sobanii bulanii duniyaa godhatanii taa'uu warra danda'u. Meebii bin san caala biyya ambaa keessa turanii biyya ambaa keessa deemanii duniyaa godhatanii warra jiraachuu danda'u. Baay'een isaanii. Sanirra saba kiyya naa caala jedhee warra achi gale kana. Kuni amanuu qabna waan achi jiru kanaaf waan namseetii bara waan namseetii bara kana waan namsee kana waan hin taaneef itti seenan hin jedhu. Ammatti waan isaan barbaachisu kana hin beeku. Kanaaf itti seenan takka. Lammata immoo gara kaan billee as deebine reefu wanni tokko jira dantaan tokkeenna tokko miti ka jedhu jarumatti wallaalee malee durmaayyoo yoo kaane Tigraay nuu fi Tigraay tokko qabdu akka biyyaatitti akka sabaatitti. Waliin rukutamne, waliin miidhamne, waliin duune nurra caalaa Tigraay zamana dargii keessattuu warri miidhamee isaan. Wanni walitti sanitti walitti abaa onnillee wal ta'anii wannoo jedhaniif walitti sanillee akkasuma miidhamni gara nurrachuu irrattuu gahe. Nurrachuu saba keenyaaf waraanaa jirra. Nullee saba keenya bilisa baafna. Isinillee nama keessan bilisa baaftani. Waliin haa hojjennu jedhameeti kan dhufe. Walitti achi gahan laalaniiti warrummaan oomisha wannoo taana baay'een isaanii hin jiraniyyuu duniyaa fi aangoon isaan maraachitee dantaa saba isaanii dagatanii ufiillee miidhanii nullee miidhan. San namni hin baratan jedheen hin abdadhu. Maaliif namni kakalee wanni wanjala tokko hojjete lakka wanjala hin deemu jedhee hindi isee amantuu hin dandeettu hin godhuu hin danda'a. Haa ta'u malee of eeguun barbaachisama. Sun ammatti maaltu nu barbaachisaadha? Ammatti ajjeesaa jiru kana ka saba mana keenyatti manumatti dhufee saba nagaan jiru ka fixaa jiru kana akkamitti ofirraa kaafnaadha. Osoo humna qabaannee wabaa'uun humna ofii guutuu qabaatee ofii kaasuu danda'e waan kana mara keessan seenu har'uma finfinnee seena. San akka hin dandeenye nullee hin beekna, isaanillee hin beekanii namni marti nu hin beeka, alamni marti hin beeka. Kanaaf tumsa barbaadan. Tumsa sana immoo goota gaafa argatan eessa geessaniin waa hedduu jira. Wayittiin asiin dura nu gananiif wayittiin ammaa garagara. Tokko akkuma reef jedhe sani sabni Oromoo amma maaltu dantaan isaa maal akka ta'e hin beeka. Maaliif akka wayitti sanitti wallaalee ta'uu hin ta'ini karaa balleessaniiti. Nullee keessanii jedhanii ofiidoo itti fidanii nullee Oromoo jedhanii ilmaan Oromoo taasisee deemne nu kana jedhanii karaan balleessan. Amma argee jira maal akka taate ofiidoon argee jira. Kanumaa wanni itti nu himnu hin qabu. Maaliif isitu ajjeeseeni keessa teettee achi keessa maqaa Oromooti. Waan uume sun itti ergaa isaan fudhattee deemaa turte. Ammallee ergaa namni humaa ergamnaatti amma immoo waan biraatti macheessee aangomaa fi duniyaa waan argatu sani isitu macheessee duniyaa kana osoo Oromoon bilisa bahee ismatu argata. Warri deemtu qabdu Oromooma hundumaa tokkooti. Kana laaluu diddeeti. Kana Oromoo gargaarsa Oromoo dhiiga Oromoo gargaaruu diddeeti akka dhiigni Oromoo jigu godhaa jirti. Kanarratti maa shayxaan illee hin taane shayxaan illee yoo dhufee isin gargaara jedhe nu gargaarsa barbaaduun yookaan tumsa barbaaduun waan barbaachisaa natti fakkaata. Keessattuu warri akka jiru waraana jiru maaliif tumsa kana akka barbaachiseen isaantu beeka. Guddaa beeku kana nurra beeku. No yaada akkana ta'uu noolu akkana ta'uu jenna malee tumsa maaliif akka isaan barbaachisan isaantu beeku. Amma nurraa kana callaa humna callaa illee hin ta'uudha. Wanni biraa baay'eellee keessa jiraachuu hin danda'a. Kanaaf wanni beeynu bichaa waraanni bilisummaa Oromoo saba Oromootiif bu'aa jira. Waan inni itti amanee waan inni isaan godhan mara fudhannee duuka deemna. Balleessa mallee yoo taate balleessaa waan balleessaniif qaban jennee fudhachuun nurra jira. Nuti hin balleessuma sanuu maaliif hin beeynu achi jiraadhee namni waa tokko wanni godhu akkanuma akka eeti miti. Maaliif namni kun jarri kun ammallee irra deebi'aa nafsee ofii warra kennani. Nafsee san caalaa wannoo godhu wanni isaan wal barbaadan wanni biraa hin jiru. Dantaa saba Oromoo bakka hin gahudha. Kanaafi karaa dandeenyeen kan waan isaan jedhan kana fudhachuun nurra jira. Tumsi kun ammoo hin miidhanatti hin fakkaatu ammatti gargaarsa akka dandeenyeen karaa waraanaatiin illee karaa polotikaatiin illee yoo ta'e
isaan warri Tigraay waan akka communication isaan qabaniin argitanii bildii godhanii jiranii maqaa Itoophiyaatiin ijaaratanii saniin dhimma itti ba'aa jiranii karaa saniinillee nu gargaaran jedhee abdii ka godhu haaxinaa akka guddattu. Kanaaf waan kana dantaan kennaa fi kan isaanii hojjaan fagoon jiru ammatti akkuma wayita achi gahan ammoo hafaawwan isaanii hin hafu yoo jenne of eeguun nurra jira. Sanii achitti ammatti tokko wanni nu shakkisiisu hin jiru. Haga jabaanneen wanni amma jennu of duuba yoo wannoo jedhanii of duuba deebi'an laata ka jedhu sodaa hin qabna. Ani garaa kiyyaan akkam jechuun kiyyaa waan biyya ofii bilisa baafatanii amma wanni barbaadu hin jiru ka feetan waan feetan uf taa jedhanii yoo xinnootti walitti hammaattee fuuldura deebi'uu laata jedhee sodaa sanillee ammoo isaanillee abduuba deebi'anii ammallee akka hin jiraanne hin beeku akka isaan hin dhiifne argaa jiru. Caalaan isaan wal lolanii kan nama dhiisuu miti. Kan ati sodaattee jala gallaan achi hamma sodaatee galee haa taa'u dantaa kiyyaa miti jedhee si dhiisuu miti. Si balleessuu barbaada. Afaaniin jedhaa turanii balleessinee lafarraa xaragnu malee jedhaa turanii sanni warra beeku warra san beekutu ammallee nu waliin isin tumsa isin gaafannaa tumsa wal tumsina jedhanii tumsa kenna barbaadu nullee tumsa isaanii barbaannaa kun waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu sabni kenna ammoo ka beekuu qabu nu abdannu jaraa miti yookaan ammoo gargaarsa biyya biraatii miti. Abaa'oo biyyi tokko alama kana keessa biyyi tokko ka gargaaree hin jiru. Ammallee ka gargaaruuf deemu hin jiru. Waa hedduufi. Dhuma irratti abdachuu callaa kan nu baasu. Saba keenyatti irratti abdachuu callaa kan nu baasu. Waraana keenya irratti waraana bilisa Oromoo akka jabaatu goonee isa irratti abdachuu qabna. Abdiin keenya sanuu kan gargaarsa barbaachisu karaa barbaachisu godhu nurra jira. Karaa mooraaliitiin illee karaa beekumsaatiin illee karaa duniyaatiin illee ka qabu qabeenyaan karaa ifa ta'een illee gargaaruu ka dadhabe karaa jalaatiin karaa danda'uun kennuu danda'a. Oromoon amma biyya keessatti illee taate duniyaa ka qabu baay'eedha. Kanaaf karaa dandaheen ifatti illee kennuu sodaatu yookaan dadhabu karaa dandaheen karaa jalaatiin gargaarsa isaa jabeessuu qaba. Kaarra hin jenna malee guddina ka biyya alaa jiru kana keessa irra ka biyyaatu baay'ee waa godhuu danda'a. Sabni keenya. Gargaarumaan kanaaf yoo duuba deebinee seenaallee laallee gootamaa hawaasa nama tokkotu ji'a tokko muluu dhoysee waraanni biraa dhumee inni tokko duubatti hafee jennaan ji'a tokko muluu boolla inni seene keessatti dhoysee halkanii ijoollee isaatiin nyaata naachisee ji'a tokko teemsisee yeroon jijjiiramnaan suuta biyyaa baase. Na kana nama tokkocha otoo bulaa keessaa nama tokkocha argate yoo isanitti otoo bulaan sodaataa eessaa turani. Otoo bulaa maaltu naanneessa Oromoo wanna waraana keenya ture. Isi tokkochatu inni boolla keessatti waraanni biraa dhumee ofiif fixatee isaaniin waraana narraa deemaa jedhee lolaa oolee achitti talkanootee jennaan deema inni illee du'e jedhanii biraa deemanii qotee tokkochatu ji'a tokko muluu teessisee achitti gaafa dhufu namni beeytanii jirtanii ceekuun isaa kun hin madaa'e. Maaliif lafa isaanii achirratti ciisee achi gadi ba'uu da'ee qotee bulaadha akka hin jiru qabdee kennitiini san kennuu ka dadhabe. Kana tokkochinuu hin gahaa jechuuf jedhe tokkochinuu yoo murataan yoo jiraate waa hedduu godhuu danda'a. Kanaaf muradha wal eeguun hin jiru muradha yeroon keessa jirru yeroo eenyummaan keenya itti gaafatamaa jiru yeroo aadaan keenya baduu qabdi jedhanii itti ka'anii yeroo afaan keenya baduu qaba jedhanii itti ka'anii no yeroo of duuba as deebisanii ammaa miti mee kun jenereeshinii meeqa yaaddatanii minilikiin nutti dhaadatanii waraana nutti ergan hunda minilikiin waraana miniliki jedhanii fuula dura kaayanii fuula dura kaayanii waraana miniliki jedhanii ni erganii waraana miniliki kan cabse ammallee isaan sanii nu cabsuu eedanii sanii yaadanii kana beekeena sabni keenya ka'uu qabaa wal qabachuu qabaa wal abdachuu qabaa wal wanajjaluu dhiisuu qaba wal himuu dhiisuu qaba. Kana ebaloo kana godha ebaloo kana gargaaree jedhee wal himuu dhabu qaba. Waan fedhe yoo arge dhokfatee karaa danda'uun ofii godhuu qaba malee kan obboleessa isaa fuusee harka isaa kennisiisee sanillee waan inni hojjetu sanillee harkaa balleessee isallee balleessuu hin qabu. Saba keenyaaf kadhaama dhukanuma haga dandeenyee wal qabannee
wal gargaarre waliin jiru yoo waliin qabarqaadii yoo ufumaa walitti kaanee wal miinaa kana beekuu qabnaa kana arginee jirraa kanarratti kanuma jechuu barbaadaa galatoon. Hedduu galatooma Bo Ahmed. Hedduu si galateeffadhaa yeroon keenya sokkeeraa. Isa dhumaa obbo Xaahaa fi obbo Ibsaa Profeesar Tartiibaanii gabaabsaatii yoo baay'ate daqiiqaa laman isinii kenna. Waa'ee dhaamsa hawaasa biyyaa fi darbuu fi dhaamsa hawaasa diyaasporaa kanaaf immoo yoo qabattanii dubbadhaa raawwadhaa. Walitti deebi'uun keenya nafu amma dana taa'ee tuwiitii tokko argadheera. Yeroo jalqabaa fi in weeks Secretary Blinken refers to the possibility that Ethiopia will implode. Jedhanii amma tuwiitii godhaniiru. Har'umallee biyyaati embaasiin biyyaa utuu tikeetii argamuu ba'aa jedhanii har'a renuu godhaniiru waamicha isaanii. Walitti deebinee waa'ee bira haasa'uun nuuf mala. Isa kana garuu gabaabsaan raawwadhaa fayyaa ta'a. Eenyu jalqaba? Isin jalqaba. Okay. Waanuma gaggabaabduun wanni baay'een haasawame keessa deddeebi'uu taati. Tokko gaaffii dhumarratti kaaftee maali bu'aa maal argamsiisaniiti hanga dhaallollee waan jiru ka reefu ka'e. Warri akkas jiru ni jira keessattuu ka mootummaatti galee. Waan gabaabduu takka yaadachiisuuf amma jaatamoota keessaa 1960s the latest biyya lama keessatti Impare Itoophiyaatti fi Soomaaliyaa keessatti maqumti Oromoo ijoollee kontiraabaandii ture. Dorgamaa ture. Har'a bakka maqaan kun jiru ni argina. Eenyutu check godhemma gaafa Google dhufu yoo dura Oromoo Google goote meeqa argita har'a yoo Oromoo jettee Google goote meeqa argita. Waan meeqaatu as baha. Compare godhaa ture. Akka teknooloojiin tun ifa taate. Gaafa yeroo dargii raasgaziin kenna jijjiiramaan godhajee maqaa Oromoo illee kaafne. Qabsoon itti fuftee wareegamni guddaan kafalamuutu bakka irra jiru nu gahe. 91 injifannoo guddoon argamti. Uummata Oromoo qofaa miti uummattoota hundaa. Warra sagantaa san dura dhaabbatuu fi warra sagantaa gaafas jalqabamte utuu akka wal falmaa jiru. Warra sagantaa akkasii namuu if bulchee waliin jiraachuu mala haadhoo nu warra jiru wajji hojjechuu dandeenyaadha gaaffiin irra jirtu. San keessatti LFs takka akkasumatti gabaabsuu fedha. Gara uummata keenyaa yoo deebine beektu keenyuma waliin cabsaa akka turani seenaa namuu ni beekan seehaa. Warri Saala Sillaasee manzii ka'ee akkamitti walirra ijaaree tokko tokkoon cabsaa tokko furuunfachaa akka babal'atan impaayar akka ijaaran humna Oromootiin. Oromootti ka fayyadamaa turan beena warra keessaa hafeetu bilisummaafis lolee injifannoo har'a geenya tanaan nu gahe. Fakkeenyaaf gaafa Iyyaasuu warra kuffise keessaa Oromticha Fitoraa Habte Goorgis guddaan ka dura dhaabbate. Faranjoonni gaafas diplomaatik community warri kunis Oromoodha. Ilma Raas Mikaa'el ilma Mahamad Aliiti miti Iyyaasuun. Jaarsi kunis dhageetti guddaa qaba Oromoodha. Oromoon fudhachuuf deema jedhanii shakkan. Garuu namni keenya wal quban qabu ture isaa wal quban qaban. Tafarii Mokonnin Habte Goorgis jala seeneeti fonqolcha mokwaanintoota Shawaatii wajjin ta'ee fonqolchee sanumaatitti ufife gaafa lola Baalee kattiin qabbaneessan tokko Oromticha maqaa qabu ka Xaaliyaaniin lole ka ulfina qabu jeneraala itti erganii firoonfachuuf haadhama walafoo deebisan nama. Jeneraal Jaagamaa Kellooti kasanii laamshessuu keessatti qooda qabu
qabsoo gaafasii rakkoon biraallee oduu jiraatte keessattuu gargaarsa gara biraa dhabuurra. Waanuma akkasii itti fufaa dhufe jechuudha. Yeroo baay'ee waan baay'ee kaasuu danda'ama. Jarri amma qabsoo gara duuba deebisuu barbaadu TPLF warra tolchite OPDO Oromoon balleessuuf gadi hin qabuuf warra tolchiteetu TPLF ittis gara galanii uummata isaaniitis miidhanii Oromoos balleessutti jiranii. So sirna naftanyaa isa durii san deebisuuf saganteeffatanii deemaa jiranii. Duraani TPLFiif hojjetan amma immoo warra sirna naftanyaa san deebisuu barbaaduu fi hojjetan jechuudha. Galtummaan jalqabaniiti sanumatti fufan jechuudha. Namuma keenya immoo amma kaleessuma ka Fantaalleetti nama fixe jedhan maqaaf poolisii Oromiyaati liyyuu poolis maqaa jedhaniin saniin keenya walirra ijaaran jechuudha. Kana keessaa bahuu qabna. Qabsoon tun itti fufti. Ammoo sirni impaayeraa hundi waanuma akkasii qaba. Impaayerri cufti warra cunqursu warra gabroonfatu san keessaa nama fuudheeti itti fayyadama. Impaayerri Rashiyaa akkas ijaarame, Ottomans akkas ijaaran hundi karoom ka dururraa qabne warra cabsanii bulchan san ka gabroonfatan itti fayyadamuun waan ni beekamaadha. Qabsoon haa jiraattu malee in injifatamu immoo impaayerri hundi in kufa beektu impaayerri in jalqaba in babal'ata konsolideettaa in jiga dhumarratti. Amma kanuma Itoophiyaa fuune Minilikfaatu jalqabe babal'ate. Haayila Sillaaseen fuudheeti bahara diimaan gahe. Consolidation bira dabreet expand godhe jechuu 50moota 60moota keessatti. Deebi'ee koolaapsi godhe maaliif impaayerri ummata bulchusan balleessuu irratti hundaa'aa miti. Ummanni immoo ofirraa faccisa. Jireenya isaa mul'isu akka Tigraayitti jirtu, akka Oromoonitti jirtu, akka Ogaadenitti jirutti jireenya isaa reassert godhuuf mirga isaa deeffachuu fi ofirraa faccisa. Fayyaan argatu jechuudha. Dhumarratti inuma diigama tana shakkii hin qabnu. Impaayerriin diigama. Odoo chaansii kana fudhatee immoo uf jijjiire wayya. Mirga keenya arganne waliinis akkatti jiraannu mala dhoofnaa jechuu san odoo fudhatanii warri dhaaltuun sirna naftanyaa suni gaarii isaaniifis gaarii beektaa kabajaan jiraatu bakka itti dhalatan kabajaan jiraachuu danda'an jaalaan jiraachuu danda'ani. Yommuu bakka durii deebifnaa tanaatti deeman impaayera kanaas dhabaniiti waan baay'eetu baduu ta'a. Jecha gabaabaa tokko warri impaayeraas bulchee beeku jedhe keessa ka Naapooleen yaadadha yeroo baay'ee. Empires die of indigestion jedhe. Impaayerri Itoophiyaatis beektu 50moota 60moota irra hangamma indigestion jira. Ummata alanfatee waan isaan hin ta'in irraa tolchuu. Amma Itoophiyaa ijaaruuf Oromoon baduu qabaadha. Aadaan Oromoo eenyummaan Oromoo baduu qaba. Mirgi isaa dhabamuu qaba. Jedhanii uf amansiisanii kanaan hojjetanii walirratti ijaaranii nama keenya nuun balleessuuf deemanii hin hojjetu. Dhumarratti indigestion san taha impaayerri in du'a. Kana beekanii odoo gorfamanii gaariidha. Qabsoon hin dhaabattu, qabsoon itti fufti. Uummanni kun hin badu as gahee if duuban deebi'u. Kana abdii guutuu qabna. Falmaan hidhannootis itti fufti, kabrootikaas itti fufti. Dhumarratti injifachuuf jirraa jajjabaachuu qabna jedha. Galatooma. Galatooma hedduu. Obbo Ibsa. Egaa qawwee kamtuu qawween kamuu hin amanamu. Abbaan qawwee jechuudha. Kan keenya kan ormaa dhiisiiti kan keenya iyyuu lafatti hin amanne hin dhufa. Gaafa itti hin amanne hin dhufa. Gaafa bilisummaa arganne qawween keenya
to'annoo keenya uummataa jala galuuti irra jira. Kana malee abbaan qawwee yeroo hundumaa waan humna itti dhaga'ameetu caalaa hojjechuu nan danda'a. Anatu kana beeka, anatu beekumsa sin argataa, qabeenya sin argataa itti fakkaata jechuudha. Akkasitti kanaaf qawween kamiyyuu kana lagaa ta'uu kan biraa lafatti kontroolii jala oolu yeroo ga'u jira. Hammasitti garuu hamma bilisummaatti garuu qawwee qabnu kana jarri geggeessaa jiranii amantii keenyaan iddoo keenya bu'anii geggeessu jennee deeggarsa hundumaa kenninaaf ittiin qusannu jechuudha. Hin ciicannus akka tokko kenninaanii fi hamma bakka isaanii akka kaayyoo barbaannu sana ga'anitti isaanuma duukaa deemuun nurra jira haadha tokko. Kun egaa karaa uummataa yoo dubbadhudha. Karaa warra waboo immoo kan inni jechuu barbaadu hooggansi gaariin kan dandeettii qindeessuu danda'udha. Dandeettiin Oromoo guddaadha. Gara miliyoona 60 keessaatu ba'aa jechuudha. Dandeettii sana qindeessuu danda'uutu irra jira. Yoo sana qindeessanii hanqina isaanii hundumaa guuttachuu danda'u. Kanaaf karaa kana itti yaaduutu irra jira. Karaa biraa seenaan jiru hamma agarreettiyyuu wanta deema halla qaama deema wanta xoobiraa deema coolligaa deema wanta deemeera hamma agarrutti. Kanaafi sana beennee karoorfachuun nurra jira. Sana beennee karoora keenya keessa sun jiraachuutu irra jira. Wanti wayyaaneedhaaf yookiin wayyaaneedhaaf TDF fi waboo gidduu namooti sodaatanii namooti maaliif kana ta'a jedhanii namootuma gaarii namoota warra hamaa Oromoodhaaf yaadu tun ta'ini warruma nagaa yaadu akkamitti kan ta'a warri jedhan jiru. Warri suni keessa deebi'anii ilaaluutu irra jira. Maanni filmaatii qabnu maanni? Filmaata qabnu maanni? Yooma kan biraa hafe mee gaaffii tokko kan deebii barbaadu miti. Amma mootota lama agarree mootota Habashaa lama agarre. Tokko kan Wayyaaneeti, tokko kan Amaaraati. Lamaan miizanarra kan ilaalu. Isa kamtuu waan nu ta'u waan godhe keessaa imaammata geggeesse keessaa waan nu ta'u kan qabu isa kam ture. Hundumtuu koloneeffataadha. Akka koloniitti nu ilaalaniitu waan tiriitimentii arganne hundumaa yoona. Garuu isa kamtuu waa'ee Oromummaa nuu fudhate
waa tokko gaaffii keenya kan nuuf fudhate isa kamii jennee yoo fudhannee ilaalle akkas aarree isa kana wajjin maaliif akkas ta'a kan jennu nu qabbaneessa ta'innaayi gaaffii makana ilaaluudha kan deebii barbaadu miti kan hundumtuu mataa keessatti yaadee ofii deebisuudha. Kanaafi sumsii eenyu wajjinuu nu gargaara taanaan anjaa qaba taanaan hanqina keenya guuta taanaan barbaachisaadha. Kanaafi uummati keenya jabaatee waan isa bilisoomsu hundumatti gumaachuu qaba. Sodaanii homaa eessayyuu nun ga'u. Du'inaaf jarri nun dhiiftu. Mana baaftee nu ajjeetti. Mana hidhaadhaa baaftee ishee harka isaa jirrutu nu ajjeesa. Gaafa nu arganii gaafa nu ajjeesan immoo akka isaan itti ajjeesanii kan namummaa ba'eedha. Kun waan hunduma keenyaaf waan hin oolleedha. Kan hidhaa harka galle harka hidhamnee kenna warri hidhamnee beennu jirra. Amma immoo caalaadha. Isa caalaadha. Harka kutuu ija baasuu waan akkasiitu dhaga'ama. Ija buruqsuu fa'iitu dhaga'ama. Kanaafi nuunafuu kaanee aluma tokkoon kaanee ofirraa buqqisnu malee hammeenya akkasii buqqisne sirna keenya sirna dimokiraasii keenya kan aadaa keenyaan qabnu kan duudhaa keenyaan jiru yoo dhaabbanne wal ulfeessuu nutis wal ulfeessuu namoomas ulfeessuu hin dandeenya. Kanaafi jabaadhaadha kan hin jedhu. Hedduu galatoomaa. Professor Asfo, unmute of Goda. Baay'een isaa tuttuqameeraa qabsoon baay'ee xaxamaadha. Kan akka biyya keenya keessatti godhamu immoo waggaa 100 ol otoo akka Eurooppiyaan kolonii sirraan deemiin achuma sibira otoo hin ta'in si keessa saba kee keessa taa'ee siquu mansaa kan jiraate sophisticationii baay'ee dabalata. Kana smart ta'anii sammuudhaan qawwee duwwaadhaan miti sammuudhaan illee itti duuluun baay'ee barbaachisaadha. Karaa alaa Dr. Ambisaa kana faa godhaa waan jirtaniif baay'ee galatoomaa irra deebi'ee complicationii jiru kana keessa maaliif xaxamaadha. Mee ilaalaa waggaa 3-4 boodatti deemaati. Hammam Abiy akka miliyoona meeqa gowwoomse. Unbelievable. Warruma Nobel Prize laateefiyyuu researchii godhanii waan biraa gochuu danda'an waan baay'een otoo lafa jiru isaaniin illee gowwoomse. So har'as kunoo amma fakkeenyaaf waraanuma TDF fi waraana PP gidduu bakki itti sobanii baqatanii diinni gaafa galu immoo deebi'anii ukkaamsan fa'itu dhageenya. So sophisticationii baay'ee jira, gabnuma baay'ee jira. Gabnumni kun yoo itti dabalame waboof immoo of course ani har'a namni waboorraa amantii 100% hin qabne waan jira jedheen amanu karaa qarshii duwwaa otoo hin ta'in karaa amalaa, karaa yaadaa, karaa dandeenye hunda gargaaruun dirqama confidence keenya laachuufinis dirqamadha. Silaa kan irra deebi'een dubbadhamas kan xiqqoo shakkirraa qabu akkuma durii gowwummaadhumaan dhaqnee TDF isaa ta'u warra kaan warra waliin teenyee coalitionii yookiin marii gochuuf deemnu sana akkuma warri politikaan Ameerikaanonni jedhan trust but verify akkasiin deemuu qabnaa kan hin jedhe ammas biruman dhaabbadha.
jechaan amma yaanni koo ammas achumadha. Hinti baay'ee qabnaa tokko tuttuqne irraa sun mataan isaa smart ta'uudha. Sodaa miti waan sodaa as keessatti kaasuun barbaadu sodaa miti. Garuu of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa Abiyyi dhufee Ameerikaa kanatti tuurii godhee miliyoonota baay'ee gowwoomse gaafas qaanqee ishee milikkita ishee arginee turre nuti warri Oosaa keessa. Xalayaa katabnee ishee arguu barbaanna jennee xalayaatti ergine. Xalayaan tun akka isa ga'e dhibbarraa dhibba booda cheek verify goone nu arguu dide. Maaliif warra Abashoota hunda warra kadhate hunda argaa oole beektota Oromoo sayuu Oosaa board maaliif arguu dide namichi kun. Shakkii baay'ee nu keessa kaa'ee sana booddees waan hubanne sarkilii sana keessatti namni Abiyyi Oromoo bilisa baasa jedhee amane hin jiru. Very early bilikkita sana arganne. Otoo yeroo sana namni baay'een warra shakkii sana qabaatee jaranaan lakkisaa jedhe Oromoo baay'een otoo gaafas nu dhagaaniiru wal dhageenye irra ta'e at least rakkoo tokko irraa bu'uu dandeenya. Har'as ani karaa koo koalishiniin suni nan deeggaraa I support it irra deebi'een dubbadha. Garuu immoo it has to be checked. Kuni isaan godhaa jiran isaanis akkasuma godhaa jiru nuti kanuma godhaa jirra. Fakkeenya kan Eertiraan ni dubbadhe anaaf sammuu koo keessa jiran ammayyuu. Kan daasporaa tuqi jette Dr. Hambisaa. Daasporaa kana namni yeroo baay'ee qubatti qabaa quba nutti qaban jedha walumaan. Garuu immoo namni baay'een ottuma jireenya daasporaa kana ari'uu yoo waamameen dhufa amma dandeenyuma kennaa beesuna sanaaf dura galata haa gashinu on the positive side bareedaadha. Daasporaan hamma warra kaanii hin laanne goofandimiidhaan warri TDF horii funaanan miliyoonii 5 ol funaananii nuti immoo mee waboodhaaf mee miliyoona tokko faallee taargeet haa goonu namni madaa jira kun dhumaa jira sira dubbanne irraa kana otoo goone daasporaan bakka gahuu dandeessu inuma geessi biyya keessaa immoo jabinni yoo argamaa dhufu daasporaanis dirmachuu jalqabdi beektaa yeroo baay'ee wal qabataadha. Haalli biyya keessa jiruu fi gargaarsi alaalaatamu. Achi keessa gaa amminni tokko kan ala taa'ee remote control godhuu barbaadu inni jira ta'a. Isaaniin immoo gorfannaa dhiisaa waan akkasii godhiinaa jennee wal gorfannaa. Garuu daasporaadhuma kanattis mee positive reinforcementii dhalaa jalqabnu. Keessumaa waboodhaaf horii guddaa funaanna jennee abdanna yoo ta'e positive irraa mee haa jalqabnu. Kanumaan itti dabalaa karaa koo by the way dhumarratti hundi isaanii tuqaniiru keessi koo gammadaa jira. Abdii kanaan dura yoo abdii ofii baattee abdii namaaf laattaa beektaa abdii guddaa qaba. Keessi koo abdii bira darbee gammadaa jira. Aarii immoo nan qaba of course namni baay'een miidhamaa jira. Jechaan sukkaneessan irratti godhamaa jira. Kunis aarsaa garuu keessi koo waan waboon godhaa jirurraa neetwoorkii biyya keessatti ijaaramaa jirurraa fedhii guddaa bilisummaadhaaf qindaa'ee lafa taa'e kanarraa tokkummaa amma wanaatti baay'ee argaa hin turrerraa amma akkaataa itti ABO fi KFO'n wal deeggaran waan akkasii yoo laalu ani abdii keessi koo abdii duwwaa miti gammachuu abdii bira darbeen qaba. Waan bilisummaan keenya waan fagoo turtu natti hin fakkaatu. Saayikiliin inni itti aanu kun isa xumuraati jedheen ilaala. Isa xumuraati jedheen abdadha. Waan amma kanaa dhageessaniif hundi keessanis galatoomatis galatoome Dr. Hambisa. Iddoon isin galateeffadha.
yoo na ayyamtanii waan ani hubadhe ani akkoo beektan barsiisaadha. Barsiisaan samaraayizii gochuu jaallata dhumarratti. Kanaaf waan dudubbanne tokko tokko ni qabxii lafa kaa'a. Utuun isan jedhiin fuulduraa akkuma silsilaa ibsattanii anis gadda natti dhaga'amu, aarii natti dhaga'amu, kutannaa natti dhaga'amu saba keenyatti ibsuun barbaada. Wallaggaatti jalqabee Gujii bu'ee, Booranaa bu'ee, eegasii Sidaamaa deemee, Walaayittaa deemee, Tigraayin deemee, Tigraay deemee immoo Wallagga deemee, Walloo deemee, saba Walloo fixani. Dirooniin amma ammaatti akka saba Walloo irratti bu'e iddoo fedhetti iyyuu hin buune. Wallaggaa irratti bu'e. Amma immoo Karrayyuu dhufe. Isa kanatti gadda natti dhaga'amu, aarii natti dhaga'amu saba koo akka beekuun barbaada. Waa tokko ibsa garuu yeroo nuyi jabaachaa deemnu diinni aaraa deema, sodaachaa deema. Sodaasaa sanatti ijibbaata waa gochuutti ka'a. Ani nama amantii kiristaanaa duukaa bu'uudha. Macaafa qulqulluu keessatti Musee namni jedhamu saba Israa'eliin akka inni bilisa baasu Fariyoon bira dhaqee yeroo gaafatu, Fariyooniin aare. Dubbiinsaa kan inni irra ka'e sabni kun hin guddate, humna nu caale, nutti galagalee diina keenya wajjin hin goree nu fixaa jedhanii sodaatan. Yeroo namni isaaniif falmu tokko dhufu immoo waan aaraniifiti cidii isiniin kenninu, cidii durumaa dhaqaa fudhadhaati mana isa maraddan xuubii isa hojjettan garuu akkuma duraanii hojjedhaa jedhan. Sila dubbadheeraa hanqaaquu yeroo affeelanii yeroo abiddi itti baay'achaa deemu, yeroo bulluqa itti baay'achaa deemu jabaachaa deema. Kanaaf diinni gara kutannoo diinni gochaa jiru, gara jabinni diinni nurratti gochaa jiru, miidhaa nurra ga'aa jiru jabina keenya mul'isa. Sabni Oromoo kana beekuu qaba. Waan jabaanneef, waan ititaa dhufneef, waan humna godhachaa dhufneef, waraanni bilisummaa Oromoos waraana ta'ee dhaabbachaa waan dhufeef kanarraan kan ka'e diinni nurratti bobbaasa. Kana beekuun barbaachisaadha jedhee yaada. Inni lammaffaan Oromoon nagaa barbaada. Oromoon nagaadhaaf waan inni hin goone hin jiru. Waan hubachuun nuuf malu garuu nagaa barbaaduu duwwaatu nagaa fidatu hin ta'in lolaaf, duulaaf qophaa'utu, humna godhachuutu, jabaachuutu nagaa fida. Diinni kan inni sodaatu nagaa barbaaduu keenya sodaatu. Garuu humna qabaachuu keenya sodaata. Kanaafi akkuma irra deddeebi'ee jedhame isa sana hubachuun nu barbaachisa. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irra deddeebinee dubbanneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaati. Waraana mirgaaf falmuudha. Waraana namarratti bobba'ee kan namaa barbaadu miti. Kan dubartii namaa balleessu miti. Kan ulfina nama dhowwatu miti. Kan mana namarratti gubu miti. Waraanni bilisummaa kabaja fiduudhaaf, nama dhaabuudhaaf dhaabbate. Sabni keenya sana beekuu qaba. Warri afaan faajjessanii, warri diinaaf bulanii, garaaf bulanii, deebi'anii afaan faajjessuu barbaadanii, saba sana gowwoomsuu barbaadanii akka jiran sabni keenya beekuu turre. Inni kun immoo akeekni Birmaduu miidiyaa jalqabni isaayyuu barnoota. Kanaaf yeroo yaada beektonni keessan, ijoolleen keessan, ilmaan keessan, hangafoonni keessan dubbatan kana yeroo dhageessanii deebi'aa ijoollee keessanii wajjin mari'adhaa, mana keessanii wajjin mari'adhaa, qe'ee keessanii wajjin mari'adhaa. Maali inni obbo Xahaan jedhe, maa inni obbo Ibsaan jedhe, maa inni Profeesar Asoo jedhe, maa inni obbo Ahmed jedhe, maa inni Dr. Baaruun jedhe, maaliif jedhan jarreen kun kana? Jedhaa walii keessanii wajjiniin, ilmaan keessanii wajjiniin mari'adhaa. Isa sana malee afaan faajjii warra miidhamuu keessan barbaadanii, warra badiisa keessan barbaadanii hin dhagayinaa. Waraanni bilisummaa Oromoo kana keessatti isiniif dhaabbata. Kan hundumaati.
Waraanni bilisummaa Oromoo kan gartee tokko miti. Waraanni bilisummaa Oromoo paartiziyaanii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa saba Oromoo falma. Kanaaf hunduma keenyatu duukaa hiriiruu qaba. Hunduma keenyatu gargaaruu qaba. Hunduma keenyatu isaaniif yaaduu qaba. Hunduma keenyatu bishaan buusuufi qaba. Hunduma keenyatu gargaaruu qaba. Hunduma keenyatu kadhachuufi qaba. Warri mana keenyatti hunduma keenyatu yaaduufiitu qaba. Isa kana keessatti amanuu qabna. Dubbii amantee kana yeroo finnu ani dhaaba politikaa warra diinaa namanu eenyuun iyyuu isaanii namanna namni jedhu hin jiru. Kan nuyi amannu ijoollee keenya amanna. Akka isaan mirga keenyaaf ka'an sana amanna. Kanaafiti isaan duukaa dhaabbanna. Ijoolleen kuni yoo dogoggoran iyyuu akkuma hangafoonni koddanatti jedhan yoo dogoggoran iyyuu kan keenya. Yoo bade iyyuu kan keenya. Ilma kooti, obboleessa kooti, intala kooti. Kanaaf jennee isa sana duukaa buunee akka irratti amantee qabaannu, confidence akka qabaannu, kan kooti, naaf dhaabbata, naaf falma, bilisummaa naaf fida, isa jedhu sana akka amannu. Warri biyya bakkee jirru kun nu carraa gaarii qabna. Ilmaan sana biyya sanatu nu barsiise, qabeenya sanaan baranne. Carraa dhabne garuu biyya keenyatti saba keenya wajjiniin hojjennee akka nu hin gargaarre akka nu hin ergamneef garuu diinni nutti ka'ee lubbuu baafachuu baay'een keenya baqannee biyyaan baa jiraanna. Eegaddana jiraanne immoo eeyyee wanti qalbii keenya raasu hedduutu jira. Waan nu aarsu hedduutu jira. Yeroo tokko walii keenyatti yoo hin aarra mana keenyatti hin aarra walii keenya wajjiniin nam tokko iyyuu wal lola. Ana hambisaa wajjin wal lola yeroo baay'ee. Namoota yeroon akkas jedhu namoonni galuuf dhuguma walima keenya keessatti wal loliisi jira. Garuu jarana amma yeroonsaa yeroo walitti deebi'anii wal nyaatan miti. Yeroo wal lolan miti. Yeroo waan xiqqoodhaan walitti deebi'anii ati gadheena naate baluu kana jedhanii wal arrabsan miti. Yeroo irra walii darban, yeroo garaa walitti bal'atan, yeroo walii wajjiniin dhaabbatan, yeroo walitti ititan, yeroo namaaf dhiisan. Maaliif kaayyoo nuyi dhaabbanneef, kaayyoo nuyi deemnuuf saba keenyatu ulfina guddaatu malaaf. Kanaafi ani akka dhalataa tokkotti akka riyyaa keessanitti, akka ilma keessanitti, obboleessa keessanitti, hangafa keessanitti, qotusuu keessanitti saba keenyatti kanan jechuu barbaadu. Kottaa waliin dhaabbanna. Kottaa walitti itinna. Kottaa waliif dhiifna. Kottaa walii gallee alaa gallaa. Kottaa qaanii keessaa baana. Nama qaanessa. Nu miliyooni 50, miliyooni 60 jennee namatti yeroo himnu miliyooni 3, miliyooni 4, miliyooni 5 nu mo'aa nu gidirsa yeroo jennu qaaniidha namni. Maali rakkoon keessa maal taatan isin namoota attamiiti nuun jedhu. Kottaa walii wajjiniin dhaabbannee hojjenna. Dhaamsi nuyi qabnu sagana natti fakkaata. Yoon dogoggoree ta'e naa dhiisa. Guddaan isin galateeffadha. Hunda keessanii obbo Xahaa Abdii, obbo Ibsaa Guutamaa, Profeesar Asfoo Bayyane, obbo Ahmed Hussein fi Dr. Baharuu Dhugumaa hedduu galatoomaa. Itti fufna marii keenya kana. Namoota biraas namoota argamuu yeroo isaanii kennuu barbaadanii wajjiniin. Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa. Galatoomaa isinis nagaan bulaa. Ameen nagaa waaqayyo bulaa. Haa ta'u dhumarratti faarfannaa tokko ni dhageessisa saba keenyaa kan siif ta'u beekii jedha. Barreede faatolee guyyoomsaan idduudha. Miila tolfuutee duukaan fiigiin umurii artuudha. Hunduma isaatti hiriirinii kan siif ta'u beekin. Ariifattee waa mataan bu'iinii kan booddee dhufeekin. Hunduma isaatti harkaan kenniniiti isa siif ta'u beekin. Ariifattee waa mataan bu'iinii kan booddee dhufeekin.
yommuu laaltu abeet bareedasaa irrumaan sitti tole malee beektaane keessasaa bara keef mul'ata qabaattu hin ta'in jaamaan maatii jireenya keenya jiru suuta jedhee deemaa bara keef mul'ata qabaattu hin ta'in jaamaan maatii jireenya keenya jiru suuta jedhee deemaa bifaan babbareede faan tolee goyoomsaan hedduudha miila kilfuutee duukaan fiigeen iddoo umurii artuudhaan hunduma isaatti hiriirinii kan siif ta'u beekee ariifattee waa mataan bu'eenii kan booddeen nu feegee hunduma isaatti harkaan kenniniiti isa siif ta'u beekee ariifattee waa mataan bu'eenii kan booddeen nu feegee. Si jabeesse si keessi naasisa fuuldura jedhee si kakate booddee si teessisa kanaafiyyuu isa dursee dhufu hin keessumsiisiniin wanta yartuudhaan guyyoomfattee isa guddaan dhabiniin kanaafiyyuu isa dursee dhufu hin keessumsiisiniin wanta yartuudhaan guyyoomfattee isa guddaan dhabiniin bifaan babbareede faan tolee guyyoomsaan hedduudha miila kilfuutee duukaan fiigeen umurii artuudhaan hunduma isaatti hiriirinii kan siif ta'u beekiin ariifattee waa mataan bu'iinii kan booddeen nu feegiin hunduma isaatti harkaan kenniniiti isa siif ta'u beekiin ariifattee waa mataan bu'iinii kan booddeen nu feegiin. Kan argite naaftaan jedhinitti dhaggeeffadhu kan caaluu gara booddee jirraa dudduuba kennuufaa achi keessaa ibbaan waltajjiisitu banee jira kan caaluu gara booddee jirraa dudduuba kennuufaa achi keessaa ibbaan waltajjiisitu banee jira baay'insaa wal fakkaatee dhufaa kan siif ta'u beekee inni gooftaa waa'ee keef qabu yoos hinaafuu akeekee biqilaa dhagaarraan ta'iniis mul'atee badu wanta tokkottu tungaliniin garaan keetta yaadu biqilaa dhagaarraan ta'iniis mul'atee badu wanta tokkottu tungaliniin garaan keetta yaadu yaada keettiin hirkifaatiniin mi'aasa yeroo muraasaafin baduuf kana yaa'ee masokkaa tokkolleen godhatu kaafi deemsisee hafoon harraan ga'een akka qodaa cabaa sigataan faajajaa yookiin saatuun ta'ini bara keef qabaadhu mul'ata deemsisee hafoon harraan ga'een akka qodaa cabaa sigataan faajajuu yookiin saatuun ta'ini bara keef qabaadhu mul'ata soba kan nu goomsa lakkoofsan qabanii nama yaada lama bu'aas hin dhabanii baay'atee ol ka'eef si qoffisuu markii hundi si jaallatee fi nama hin shakkii soba kan nu goomsa lakkoofsan qabanii nama yaada lama bu'aas hin dhabanii baay'atee ol ka'eef si qoffisuu markii hundi si jaallatee fi nama hin shakkii.